hordoftoota fi maatii Milbaachidhe. Nagahee badhaadhaa isiniin jechaa ani Chikeedha Milbaachitiiraati. Har'a immoo viidiyoo haaraa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun maal yoonaan jettaniif hoomskiriin yookiin laawuncharii haaraa 2022 Play Store irratti gadhiifamee beekamtii baay'ee argatee addunyaa kanarra namoonni hedduu itti fayyadamanidha. Hoomskiriiniin kun maal adda addummaa sooftiweeroota biraarraa yookiin immoo faayidaan isaa maal yoonaan jettaniif adda addummaan sooftiweeroota yookiin laawuncharoota biraarraa bilbila keessan yeroo baay'ee laawuncharoonni hedduu itti fayyadamteetu taataniif bilbila keessan illee biiziin godhu akkasumas sitingoota isin barbaachisan hedduu ittiin qabanii aayikanoota adda addaa of keessaa qabanii kun garuu haala ammayyaawaa ta'een aayikanoota haaraa of keessatti qabatee dhufee jira. Akka inni isin fayyadu gatiin itti amaniif jecha isinii qabadhee dhufee jira. Isinis itti fayyadamaa jecha aappii kana Play Store irraa free argattanii buufachuu hin dandeessu. Yoo isinitti tole buufadhaatii itti fayyadamaa isin jedha. Garuu irra caalaatti namni buufatte namoonni silkiin keessan biizii hin taane yoo buufatta wayyaa. Namoonni biizii ta'u bilbila keessan irratti yoo buufattanii bilbila keessan carraa biizii gochuu qaba jechuudha. Aappiin kun maqaan isaa Rolling Icon jedhama. Play Store irraa buufachuu hin dandeessu. Rolling Icon itti search gootanii Play Store irraa buufachuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo liinkii isaa description irra isiniin gala. Description irraa immoo liinkii isaa tuttanii buufachuu dandeessu jechuudha. Amma gara viidiyootti dabarraa. Dursa garuu osoo viidiyootti hin darbin dura chaanalii kana namni subscribe gootanii jira. Subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisuun jedha. Mallattoo xiqqeessuu tuquudhaan oliirra gochuudhaan viidiyoon yeroo mara gadhiisnu akkasuma qaqqabu godhaa jecha. Like, share, commentii isin dagatinaa commentii irratti immoo yaadata qabdan mara nuungaa. Amma gara viidiyootti. Akkuma dura isin ibsuu yaale viidiyoon kun Rolling Icon jedhama. Rolling Iconiin kun home screen jedheera. Home screen kana buustanii wanta isin sirreessitanii sitingoota babbantan qabdu. Akkaataa isinitti babbantan isinitti agarsiisa. Dursa Rolling Icon jedhu aappicha keessa seentu erga buustaniin booda jechuudha Play Store irraa. Sana booddee attention jedhee isinii fida. Barreeffama kana agree go ahead jettanii bira dabartu isa bira. Sana booddee app icon, photo icon, emoji icon, wallpaper icon, clear fi settingii mataa isaa qaba jechuudha. Wantoota kan of keessaa qaba. Sana booddee app iconii keessa seentu. App iconiin kun aappota home screen irraa akka kanatti ofiisaatiin adda godhee irratti ni kaa'u jechuudha. Akka argitan ofiisaatiin kan addatti godhee jira. Garuu kan yoo barbaadan kan irraa kaasuu barbaadan irraa kaasuudhaan kan addatti gochuu barbaadan immoo itti bu'uudhaan addatti gootu jechuudha. Sana booddee keessaa baatu start gootu. Allow jettu. Sana booddee erga allow gootaniin booddee akkuma irratti argitan aapponni kuni awwaroonni right jedhanii achi keessatti adda ta'anii jiranii dhufanii screen irra galanii jiru jechuudha. Akkuma argitan aapponni kun yeroo isin bilbila keessa sochootetti bilbila keessan wajjin socho'u jechuudha. Akkuma argitan bilbila koo waliin socho'aa jiru jechuudha aapponni kuni. Settingiin lammaffaan immoo tokkoffaan app iconiin isa kanadha. Inni lammaffaan immoo photo iconii. Photo iconiin kun immoo akkuma aappii ammaa footoowwan iddoo ammaa home screen irraa bifa aappii kanaan yeroo isin bilbila keessa sochootan akka socho'anitti kaa'amanii jiru jechuudha. Photo iconii kana keessa seentu erga seentanii booddee mallattoo pilaasii kana isinii fida isa tuttu. Sana booddee erga tuttanii booddee pick photos jettu ishee gara keessaa kana ishee irratti footoo keessan keessaa filattanii irra gashitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf an footoo filachaa jira. Amma footoowwan filadhee asirra dhufanii galanii jiru jechuudha. Sana booddee next jettu footoowwan kun addii ta'anii jiru jechuudha. App icon footoo icanoonni kun addii ta'anii jiru jechuudha. Akka aappii silaatti home screen irra galanii jiru jechuudha. Sana booddee keessaa baatanii start gootu. Akkuma argitan footoowwan kun aappota kanatti makamanii jiru jechuudha. Yoo aappota kana yoo footoo qofa barbaaddu ta'e aappota irraa kaastanii footoo qofa gochuu hin dandeessu. Yoo aappota qofa barbaaddu ta'e immoo footoo qofas gochuu hin dandeessu akka barbaaddan jechuudha. Akkuma argitan aapponni kun yeroo harka koodhaan sochoosu walii gad daddarbatamu jechuudha. Akkasiin ajajjan ta'u jechuudha aapponni kun. Inni sadaffaan immoo emoji icon jedhama. Emoji iconiin kun immoo emojiota bibbeektu jedhamee yaada. Emojiota kana
aayikanii irra gochuudhaan akkuma footoo ammaa fi aappii ammaatti jechuudha. Garuu emoojii kana duwwaa irra gootu osoo hin taane emoojii kana jala aappii gala akkamitti gala isa jedhuuf immoo keessa seensatti agarsiisa. Emoojii aayikanii keessa seentu sana booddee akkuma asirratti argitan emoojionni kun illee istiriikiin jiru, kan bineensotaa jira, kan laavii wanta akkasii jira. Akkasumas kanneen simbirrootaa ta'e bifa barumsaatiinis jira jechuudha. Kan barbaadan filattee irra gashitu isinii. Fakkeenyaaf as keessaatti emoojii ishee tokko fa'aa jirtu kana libbii ishee qabdu kana raayit yoon godhe sana booddee erga raayit godhanii mallattoo ishee jalatti konneektarii yookiin sasalataawii kana tuttu. Erga tuttanii booddee emoojichaa fi mallattoo gaaffii wal biratti ni ka'a. Emoojiin kun akkuma hundasa isiniif yaalee aappii irra gala jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin ammas keessaa kiroomii filattanii kiroomii iddoo mallattoo gaaffii emoojicha bukkee jirutti yoo gashitanii kiroomiitu mul'ata. Loogoo kiroomiitu mul'atu osoo hin taane emoojichatu irra galaa jechuudha. Akka kanatti loogoon kiroomii dhoksitanii emoojicha irra gashachuu hin dandeessu jechuudha. Aappii kan irratti qofa fayyada malee yoo meenuu iddoo aappotaa keessa hin garuu kiroomii mataa garuu hoom iskiriin irratti isinii dhoksuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ammas keessaa filadhe yuutuubii godhee ookee jedhee sana booda erga ookeettanii keessaa baatanii istaarti gootu jechuudha. Ammas akkuma isin argitan emoojichi dhufeetti makamee jira jechuudha. Kunoo akkan harka koodhaan sochoosaa harka koodhaa socho'aa jira. Namni emoojiidha jedha garuu maal wanti kun kiroomiidha. Kiroomiin kunis jira jechuudha. Kiroomii isa kana yoo dhoksuu barbaadan kana dhoksitanii isa kana immoo hambifachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoon keessa seene kan inni keessa seenu kiroomii yuutuubii keessa seenaa jechuudha. Dhiifama yuutuubiidha. Osoo argitan yuutuubii keessa seenee jira jechuudha. yuutuubii keessa seenaa jechuudha. Kun yuutuubiin kunoonni kunis jira, yuutuubiin kunis jira. Kana riimuuf gootanii dhoksitanii emoojii kanaan kaachuu dandeessu. Aappota irra jiran hundumaa emoojii isaanii qaqqabattanii emoojii duwwaa gochuu dandeessu jechuudha akka barbaadanitti. Inni afuraffaan immoo weelpeepariidha. Weelpeeparii beektanii yaada. Weelpeepariin immoo asuma irraatii footoowwan asirra gashitan akkuma asirratti argaa jirtanii footoowwan asirratti gashitanii keessaa yoo tokko tuttanii kana yoon tuqe set background yoon godhe background set background success jedha jechuudha. Footoo achirra jiranii haala salphaatiin weelpeeparii gochuu dandeessu. Weelpeeparii mataa isaas qaba jechuudha. Kana booddee inni tokko immoo stinginni shanaffaan icon clearidha. Icon cleariin kun aappichi wanta inni of keessaa qabu keessaa wanti inni namatti tolu keessaa inni tokko isa kanadha. Inni kun geemiidha. Geemiin kun liival mooddii fi indalti mooddiidhaan jira. Geemiin kun geemota biraarraa adda kan isa godhu yeroo geemii kana taphattanii aappota bilbila keessa irra jiranidha kan isin taphattanii. Fakkeenyaaf yoo kan isa liival mooddii keessa galee sitti agarsiise akkasumas argitan liivaliidhaan jira. Kunoo liival 1 liival 2 jedhee itti fufaa jechuudha. Liival 1 keessa seentu sana booddee kontiiniyuu jettu. Akkasumas argitan geemonni kun maaliin taphatamu gaalarii aappota bilbila keessa irra jiraniin taphattu jechuudha. Gaalarii, poonii, kiroomiin jira. Gaafa isin xaxxabachaa deemtanii googiliin fa'aan dhufuu, yuutuubiin fa'aan dhufuu aapponni bilbila keessan yeroo bittan wajjin dhufanii geemii kana irratti ittiin taphattu jechuudha akka barbaadanitti jechuudha. Kun baay'ee namatti tola. Liivaliidhaan kana taphachuu dandeessu. Tokko immoo indilsiidhaanis taphachuu dandeessu makanaa jechuudha. Bifa indilsiidhaanis taphatamuu ni danda'a. Akkuma argitan yeroo isin xaxxabattanii jettan qayyaramaa dhufaa jechuudha. Irraa dhumee qayyaramaa dhufa aapponni kun jechuudha. Kan keessaan ba'a sana booddee inni dhumaan immoo erga kan hundumaa fixxanii booddee siitingii isaa keessa seentu. Sana booddee enable wallpaper touch jedhu. As biratti akkuma argaa jirtan enable wallpaper touch jedhu kana isa kana on gootu jechuudha. Sanaan booddee enable wallpaper touch kan erga on gootaniin booddee kuni icon size isheetu kan argaa jirtan kun adda addaa jiru. Icon size isheen jettu kun small large jetti. Saayitoota aappota yookiin footoowwanii emoojiiwwanii filanuun edit gochaa illee achirra keenya dhufne. Miidilii akka ta'amu, smoolii akka ta'amu, large yoon fakkeenyaaf smool godhee akkasumas immoo enable float button kun onii matee dhufa. Onii gootanii dhiistu. Sana booda make it as launcher jettu kana on gootu. Sana booddee rolling iconii fi homii isinii fida.
rooliin gaa'ee kan irra gootanii always gootu jechuudha. Kana booddee akkuma argitan icon kun sila miidilii turanii amma garuu small ta'anii galanii jiru jechuudha. Akkuma argitan haala namatti toluun galanii home screen keenya maaltu jira rooliin gaa'ee kan itti jijjiiramee jira jechuudha. Appoota amma barbaadan amma feetan fiddanii irra gashitanii bifa barbaadaniin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirratti akka kanaan footoo qofas emojis gochuu dandeessu, appis godhachuu dandeessu, wallpaperis irra add gochuu dandeessu. Sana booddee bifa kanaan geemii isaallee yeroo firii ta'uu barbaadetti yeroo firii taatanitti taphachuu dandeessu jechuudha. Geemiin kun akka kana aappiin kun haala kanaan hedduutti isin fayyadan jedheen jedha. Viidiyoon irras inni qabadhee dhufe kana ture. Akkasiin jaallattan abdiin qabaa. Yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumas koomentii irratti yaada qabdan mara nuun gaasiin jedha. Laayik subscribe gochuu immoo hin dagatinaa. Akkasumas sheerii illee nu godhaa. Sinin jedha amma viidiyoo itti wal agarrutti nagaatti.